jaalalli waaqayyoo bakka haala jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan koo amantaa birootaa taayyoyyaa ashamaa harka fuune isiniin jecha har'ammoo viidiyoo baay'ee barnoota irraa argannu fi hanga beekumsa keenya waa takka walirraa baranna jedheti isinii dhufeeti jira. Viidiyoon koo har'ammoo maal yoo jettan waa'ee shamarran keenya waa'ee obboleewwan keenya karaarratti hafanii fi warreen mana gaa'ila dhaabbatanii gaa'ilirree hin taaneef jechuudha. Kanaafirree nutillee maal walirraa baranna yoo jennu egaa obboleewwan keenya miidiyaa kanarratti wantoota garaagaraati argaatii oollaa wantoota akka piraankii wantoota barumsa namarraa irraa argatamuu fi wantoota illee bakka barnoomta irraa hin arganne wantoonni tokko tokko ni jiru. Innis ka viidiyoon koo har'aa maal yoo seetan fakkeenyaaf obboleettii teenya caaltuu fi obboleessa keenya Aajii irraa waa dubbachuutii dhufe jechuudha. Maaliif yoo jettanii yeroo baay'ee viidiyoo isaanii nan laala garuu yeroo jalqabaaf biraankinatti fakkaate qaataa eegaleen hanga guyyaa har'aatti hin dhaabne jechuudha. Tokkoffaa shamarran gaa'ila keessa seenuudhaan dura maaltu akka nu barbaachisuu fi maal akka gochuu qabnuu fi fuulduratti har'a osoo hin taane inni fuulduraa maaltu nurra ga'a jechuudha sirriitti bal'isnee yaadutii qabna jechuudha. Jalqaba jaalalaan dursaa namni tokko dhiirrumti tokko har'a sin jaalladha jedheef ati saffisumaan sin jaalladha jechuu gaafii jaalalaa innaanni siif dhiyeesse ati immoo deebii jaalalaa otoo itti yaadin ni deebistaaf taanaan kun dadhabbina guddaa keeti jechuudha. Gaafa sana akkuma inni si gaafateen eeshi jettee gaa'ila keessa edda seenteen booddee rakkinoota hedduudha kan dhufan jechuudha. Rakkina sana keessaa immoo itti yaadne otoo itti yaadin itti galte waan ta'eef irraa keessaa rakkina sana keessaa immoo ba'uun baay'ee ulfaata jechuudha. Maaliif yoo jettanii hanga yeroo dheeraa caaltuun imimmaanshii buustee asirratti ni boossi biyyarree galtee achirraan deebisee itti dhufte har'a wanta ani ishirraa akka piraankis haa ta'u wantichi kun wanta dhugaas haa ta'u mee namoonni akkas godhan hin jiranii jennee yoo yaadne kumaatamaan lakkaa'amaniitii jiru jechuudha. Gaa'ila keessa seenuudhaan dura jalqaba namni gaafa gaa'ilaaf sin gaafatu namni kun naaf ta'amoo naaf hin ta'u jettee ofuma keetiin qaama biraa osoo hin ta'in ofuma keetiin dhaabbattee murteessuutii qabda. Maaliif yoo ta'e gaa'illi har'a ijaartee waan boru diiguu hin dandeenyeef ittuma yaaddee jechuudha. Jalqaba gaafa namni jaalala si gaafatu kara fuula waaqayyootti dhuftee amantaa kam keessa jiraadhu jechuudha. Gaa'illi kan jaallatu gaa'illi jaallatamaadha kabajamaadha jechuudha. Nama waaqayyoon jaallatu kan gaa'ila qopheeffatu jechuudha. Namni kamiyyuu dhiiras ta'e shamaras ta'e erga nama taanee foon baannee foon dadhabaa baannee teenye jiraanneeti lafa kanarra inni dhiiras fuudhuu qaba inni shamarranis heerumuu qaba jechuudha. Asirratti heerumaan dura gaa'ila seenuudhaan dura maaltu nu barbaachisa jenne ofuma keenya of taanee ofii keenyaaf ofiin mari'achuun dirqama keenya jechuudha. Maaliif yoo jenne itti gallee rakkachuutu jira. Gaafa gaa'ilatti itti gallee erga itti galtee ilmoo godhachuutu jira jechuudha. Ilmoo immoo gaafa jaalalli ati jalqaba osoo ilmoon godhati wajjin jaalala eegaltee fi erga ilmoo garaatti ulfooftee bakka fuulonni namoota baay'eerraa fuulota jibbisiisota agarsiisama jechuudha. Isa keessaa immoo gaafa sana ati ittiin qophoofne taate taanan namni sunillee si jibbe taanan karaa itti deemtu hin qabdu jechuudha. Eessatti hafta daandirratti hafta jechuudha. Kanaaf jara kanarraa maalan hubadhee egaa caaltu yeroo baay'ee piraankiin illee yoo akkasiin daa'imaan hin qalladamu jechuudha. Yeroo duraasii obboloota koo anuyyuu nan goyyoomee narraa baradhaa daa'imti nama hin darbitu jettee dhugaadha. Ergan heerume dirqama ilmoon nama barbaachisti jechuudha. Har'a teessee nu eegdu eddan gaa'ila qabadhe maalan eega ergan daa'ima hin horanne ergan daa'ima hin godhanne eenyudhaaf hin hojjedha jechuudha. Maaliif hin gaa'ila qabadhere mana keessa taa'ituma akkuma dura. Viidiyoo dhaabetan ture namatu natti dhufe. Kanaaf maal gochuutii qabna obboleeyyan koo otoo gaa'ilatti daa'ima erga uummadheen booddee daa'imti sun immoo erga uumamtee booda wanti godhamuu qabu homtuu hin jiru. Jaallatus jibbus kan na fuudhee mana keessa bakka akkasumaan humna kootiif osoo hin taane daa'ima koo dhala isaa jibbee erga dhala argachuu jibbee maal gochan gaa'ila qabadhe akkasumaan calliseetuma jiraachuutiin barbaada jechuudha. Baay'ee na azazanti mucattiin baay'ee akka miskiina tokkooti. Achirraa wanta ishirraa hubadhe jalqaba jaalalumaan dura maaliif otoo hin hubatin itti seente erga itti seente immoo nama kana laaltee xiinxaltee maalummaa namni kamiyyuu namni dhala jibbu ani maybe abbaa manaa kooti jedhee hin abdadhu jechuudha. Maaliif yoo ta'e dhalli kennaa waaqayyooti. Namni shamara yoo taate immoo dhalli teessee nama eegdu jechuudha. Namni kamiyyuu yeroo isaatti fayyadamuutii qaba. Nuti umuriin keenya keessatti
ati jalqabaaf ilmoo hin godhanne taanaan intalli dubaraa tokko jalqabuma daa'imummaa ishiitiin erga umuriin ishii daa'ima godhachuudhaan ga'e dirqama ishii daa'ima godhachuu qabdi jechuudha dagaayila raawwatte. Isaan booda namni illee gaafa akkasiin ulfooftee daa'ima sanallee hin barbaadu biyya namaa kana keessatti daa'imti nu barbaachistu jechuun kuni maalidha? Waaqayyo si kenna erga waaqayyo si kenna immoo dirqama keeti guddifachuun jechuudha. Maaliifin eerumeree ergan daa'iman godhanne kuni namoota ajirraallee akka diraamattis akka pirankittis hawwatamuu malee namoota meeqatu akkana kan jiran jechuudha. Itti galuudhaan dura shamarran keenya bira baay'ee rakkisaan maali yoo jettanii balleessa kan qabu warra dhiiraa otoo hin taane numa warra shamarraniiti. Maaliif yoo jettan tokkoffaa gaa'ilatti ilaallannee seenudha. Abbumti nu jaallate maqaadhuma jaalalaa nu dhiyeesseef kaannetuma namichi kun nuuf ta'a jennee jaalalatti galuutii hin qabnu jechuudha. Maaliif yoo jette erga jaalalatti galtee keessaa ba'uun cinqiidha waan ta'eef ofii keetiif teessee yaaduu fuulduratti kootti maaltu natti dhufa maal gochuutiin qaba jettee as teessee ofii keetiif osoo gaa'ila sana keessa hin taa'in hin galin jechuudha. Teessee yaaduutii qabda. Namoonni tokko kaakinoo miidiyaa kanarra hundumti keenya ni argina jechuudha. Shamarran keenya yeroo cabanii kaan isaanii ulfa faana gadi gatamanii kaan isaanii immoo daa'ima isaanii faana gadi gatamanii jechuudha. Maaliif kuni ta'e? Ishii inni duraanii haa ta'u yeroo sana namni miidiyaa akkasitti babal'ateeti miti miidiyaa arguu danda'a ani akkas wanta akkasiin har'a ga'uu dhiisuu danda'a jettee yeroo sana hin argine har'a garuu miidiyaa kam keessattuu waa'ee shamarran biyya arabaa ta'e shamarran kamiyyuu babal'ataatii jira jechuudha. Kun immoo warri miidiyaa kanarratti babal'isaatii jiran ati waan waaq tokko irraa barattuufi malee akka dogoggoratti dhiyeessu akka dogoggoratti deemtuufi miti jechuudha. Akka beekumsa kooti ani gaa'ila keessa galee gaa'ila diiguu osoo hin taane bakka gaa'ila jechuun kennaa waaqayyooti waan ta'eefi abbaa gaa'ila godhatte sana faana daa'ima horattee argattus dhabdus daa'ima kee faana nyaattee dhugdee bulta jechuudha. Dirqama edda gaa'ila qabattee daa'ima godhachuun jechuudha. Sanaayyuu yeroo jalqabaatiif jechuudha. Adeemsa keessallee yeroo jalqabaa ilmoo waaqayyoon sii kenne guddifattee isaan boodallee haalli jiruu keetii ulfaataa yoo taate suuta akkuma jireenya kee namni gaa duwwaarraa ka'eeti miti bakka guddaa kan ga'u har'uma qabeenya ta'a har'uman hangan qabeenya godhadhutti ilmoo norradhu jettee ilmoon godhadhu jettee callisteetuma teessa taanaan booda dhiibbaa guddaatu shamarran irraan ga'ama jechuudha. Namoota meeqaa obboleeyyan keenya nu oliirraa waa hedduu barachuutii qabna. Ani namoota gurguddaarraa waa baay'een baradha jechuudha. Maaliif yoo jettanii haala jireenyaallee daa'imummaan illee maaliif akkas nama gootu daa'ima dhalanii immoo kara biyya namaarreen maaliif akka deemamu yeroo baay'ee namoota ilmoo godhatan faana oola jechuudha. Maaliif yoo jettan baay'ee irraa barattu wantoota garaagaraa irraa barattu daa'imummaa kootiin eerumee ilmoo koo godhadhee ilmoo koo guddisuufan immoo biyyaa bahee warreen jedhan baay'eetu jiru. Maaliif yoo jettan ilmoo isaanii sana bira taa'anii rakkachuurraa erga ilmoo godhatan immoo deemanii ilmoo isaanii jiraachisuudha jechuudha. Kana malee isaanillee akkasuma otoo edda gaa'ela raawwatanii edda gaa'ela godhatanii lakki ilmoon nu barbaachistu har'a ilmoon nu barbaachistu gaafa qabeenyi nu dhufe ilmoo oranna jedhanii yoo ta'ani kun booda rakkinni eenyu ragaa isa dhiirarra osoo hin taane nu isa shamaranii ragaa jechuudha. Anis boru shamaraa waan narra qaqqabu wanta hin beekneef jechuudha. Gaa'ela duratti waan gaa'ila sana keessa osoo hin seenin ilmoon barbaadamoo namni kun ilmoon jaallatamoo fedhiidhuma isaa guuttachuuf nafaana jiraata jettee dhaabbattee yaadutii qabda jechuudha. Gana rakkadhee maal la godhee abbaan manaa koo ilmoon barbaadu maal hin barbaadu gaa'illi kennaa waaqayyooti ofii keetiif cimtuu ta'uu qabda jechuudha. Hanga yoomitti gowwoomne hanga yoomitti lakki ani ilmoon barbaadu amma ilmoon maalidha ilmoon kennaa waaqayyooti eddan gaa'ila qabadhee arras ta'e borus tokkicha gaa'ila qabannaan ergan gaa'ila qabadhee mana isaa keessa jiraadhetti ilmoon da'uun immoo dirqama kooti jechuudha. Yoon rakkadhellee yoon qabaadhellee yoon dhabellee ilmoo koo sana faana rakkachuu wanta hin qabuufu maaliree isaan hojjedheetuma akkuma ashkara isaatii ilmoon qabu. Ilmoo koo ganaan hojjennee gaafa sooromneen ilmoo godhadha jedheetan achuma isumaaf waanuma nyaata waanuma qoonqoo isaatii hojjechuufan isa faana gaa'ila dhaabbadheere kunirree dogoggora siniin jedha. Jalqaba gaa'ilatti seenuudhaan dura eenyu faana akka gaa'ila dhaabbattan namni sun nama gaa'ila boru gaa'ila kee jireenya kee keessatti jireenya kee jijjiiru moo jireenya koo jijjiiru moo nama of jatee of jijjiiramu moo fedhuma hoosaatiitiif na barbaada jennee ofii keenyaaf teenyee
yaadutti qabna jechuudha. Yeroo baay'een arga bakka gaafii natti ta'a. Nan laala viidiyoo isaanii wanti kun piraankidha moon jedhe. Gaafa jabanaa ol fuudhee cabsutu jira. Gaafa jechoota hin taane darbatutu jira. Meeqa isaaniiti namoonni akkas godhan namoonni isaan kun illee miidiyaa irratti gadi ba'aniiti jechuudha. Warreen miidiyaa fayyadamne meeqatu ijoollee keenya shamarraniitti duuban taphachaati jira. Wal beekna akkoo maaliif edda ilmoo hin barbaanne maaliif na fuudhare anillee nin jiraadha. Bakka ilmoo hin godhanne taanaan jalqabumaa ilmoo edda hin barbaanne gaa'ilatti maaltu na seensise. Ofuma kootii qubaadhuma koon jiraadha jechuudha. Guyyaan duu hin beeku waan ta'eef umurii shamarranii teessee nama hin eegdu waan ta'eef yeroo keetti fayyadamuun dirqama keeti jechuudha. Gaafa yeroon kee sirraan darbee dhalli gaafa ati sooressa taatee wanti hundumtuu sii guuttee ilmoon barbaada jettu ilmoo sii dhufuu dhiisuu danda'a. Kanaafuu gaafa soorummaa kee eeguu osoo hin taane hiyyummaa keetiin daa'ima tokko lama godhattee achirraan boodallee dhala dhaabdee adeemsa keessa hojii keessana osuma hojjettootuma tattaafattu gaafa qabeenya harkatti si dhumte maatii baay'eerree horachuutii dandeessa jechuudha. Dirqama garuu edda gaa'ila qabattee ilmoo godhachuun dirqama keetiin jedha akka yaada kootitti jechuudha. Ofii kiyyaaf illee ka'ee namoota baay'eef ati namoota sammuudhaan gurguddaa namoota mana godhatanii faana gaafa sheerii waliif gootu yoollee mana godhachuu baatte fuulduraan wanta si barbaachisu wanta si gorsaniif atirree gorsa isaanii sana dhageessee boru maalan ta'a anis boru akkanaa jettee yaadutii qabda malee har'a isi jaalladhe gaa'ila raawwanna jettee akkuma inni si jaallateen kara gaa'ilaa dhaquun kun immoo wallaaluma keenya hanga yoomitti wallaaltuu ta'uu dandeenya. Dhugaa baay'ee tokko nama rarti caaltuun jechuudha. Amma viidiyoo isaanii yeroo darbe sa'aati darbe ilaaletan mana har'ee mucaa garaadhaa qabdi. Erga mucaa garaadhaa qabaatte akkamitti namni deemii sin barbaadu jedhaan ishii qofa jaallate mucaan ikkoo kan isaati kan nama biraa miti kan isaati. Kanaafuu bakka yeroo darbes akkas ta'e amma garuu edda waaqayyoon deddeebisee nuuf kenne waaqayyoon haa galatoomu hin guddifanna jechuu caale moo narraa bayyanii daa'iman barbaadu biyya namaa keessa jechuutu caale kuni dogoggora guddaadha. Eenyu balleessaa qabu osoo hin jedhee ishii shamaraatu balleessaa qaba malee isa dhiiraa miti jechuudha. Dhiiroo taate sa'aatii barbaadetti jechuudha. Hanga guyyaa du'uutti ilmoo godhachuu ni danda'a. Garuu shamarran carraan ishii umurii ishiitti daangessa waan ta'eef umurii ishii dhalarra darbe taanaan yoomiyyuu boochee argachuutii hin dandeessu jechuudha. Yeroo qabnu kanatti haa fayyadamnu. Edda gaa'ila dhaabbattee ilmoo godhachuun dirqama waan ta'eef yeroon immoo teessee sin eegdu umuriin kee teessee sin eegdu kanaaf immoo yeroo kee maaliif gubdaree kan yeroo lafaatti jireenyi biyya namaatu si gubee ammas immoo gaa'ila qabattee yeroo kee gubuun kun wallaalummaadha. Ofii keetiif cimuutii qabda jechuudha. Oddoo abbaa manaa keetiif abboomamtutti ni abboomamta jechuudha. Garuuti immoo abbaa manaa koo waa hunduma fedhii isaa hunduma waanuman inni naan jedhe malee isaan kan inni naan jedheen ala kan inni ofii kiyyaa jedhe hin ta'u jechuun kun wallaaluma jechuudha. Wanti bakki inni isaatti abboomamu ni jira, bakki itti walii galu ni jira, bakki itti waliin galle ni jira. Keessattuu dhala kanatti tasumaayyuu jechuudha. Tasumaayyuu yeroon qabu yeroo kana waan ta'eef ilmoo koon barbaada ilmoo koon guddisaa waaqayyoon egaa ilmoo naaf kenne amiin jedhee fudhadhee ilmoo koo sana guddifachuutiin qaba. Namoonni baay'een laalagaa ulfa faana kan rakkatan meeqatu jira jechuudha. Kanaaf kuni nurraa haa dhaabbatu. Kuni gorsa shamarranii hunda keenyatiif jechuudha. Hunda keenyaaf yeroon keenya teessee nun eegdu waan ta'eef kanaaf obboleeyyan koo miidiyaa kanarratti waa baay'ee argitu. Kaan ilmoo dayeeti ilmoo isaa gataa kaan immoo ulfa akkasiin of kee ulfa baasisuuf xaara. Kuni lubbuu waaqayyoon uume yoomumaa erga uumame ta'e irrumatti duutee guddifatta malee ulfallee baasisuudhaaf iyyaalina daa'ima deessanillee gatuuf iyyaalina jechuudha. Mana waaqayyootti cubbuu guddaadha jechuudha. Lubbuu uumame yoomumayyuu amantaa kam keessattuu barraa'ee ni jira jechuudha. Lubbuu waaqayyoon uume waaqayyoomatu baasa waan ta'eef yeroo baay'ee irra deddeebi'anii yoo dhageessan abboonni illee ni barsiisu. Erga tokkicha ulfooftanii ulfa hin baasinaallee ni jedhan. Ijoolleen keessan erga uumamte akkuma uumamte sanatti yoo waaqayyoon ishii guddise guddattu yoommoo waaqayyoon fudhate immoo karuma kassaati waan jedhaniif nu barsiisu jechuudha. Dhaggeeffachuutii dandeenya. Kanarraa kan hafe yoo dogoggoraan irree ulfooftan yoommoon akkasuma abbaa manaa keessa faana otuma jiraattanuu ulfooftanii abbaan manaa keessan ilmoo hin barbaadu jedhe
inni adeemu bakka barbaade jechuudha. Garuu ilmoo uumamte garaa kee keessatti maalumas taatu akkamus taatu ni guddifatta waan ta'eef ulfarree baasuun kun cubbuu guddaadhaan jedha. Daa'imallee baasanii gatuun kun cubbuu guddaadha. Maaliif yoo jettan har'a nu gammachiisuu danda'a boru garuu mana waaqayyootti nu gaafachiisa. Maaliif daa'imti sun ofii ishiitiif barbaaddee dhala uumamte osoo hin taane isin bakka of eeggannoo waan hin dhabneef erga uumamte immoo akkuma waaqayyoon guddisettaa guddistuu guddatu waan ta'eef uumamuutii qabdi. Lubbuu waaqayyoon uume isin keessatti hin kutinaa hin baasinaallee jechuudha. Maaliif jennaan boru mana waaqayyootti isin gaafata jechuudha. Meeqa ijoollee akkas godhaatii jira jechuudha. Kun immoo dogoggora guddaadha. Itti galuudhaan dura of eeggannoo edda itti galtee immoo jireenyi siif hin taane ta'e akkuma taatutti waggaa tokko caala sin rakkistu ilmoon kee nama bira keewwattee hojjechuutii ni dandeessa. Yoo waaqayyoon immoo si laaffise akkuma ta'u taatee ilmoo kee sana guddifachuu ni dandeessa. Garuu lubbuu uumamte hin balleessinaa adaraa keessaniin isin jedha. Gorsi koo kun yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Yoon immoo jechoota koo kana keessatti waan dogoggoraa dubbadhe yoo taate bifa koomentiitiin saanduqa koomentii jalatti naa barreessaa. Ulfaadhaa.